kana xalabdu sana xalabdu masin argamu hin xalabdu hin xala shaaniirra amaazoniirra yeroo biyya galtanii afa keenyaaf sin waggaa lamaan kana faa galtanii waggaa lamaan kana faa galtan amma jalqabdu sassaabu gariin faashinii isaarra darbaa gariin isinuu takka yookaan furritu takka yookaan hin qannastu walii namaan beekamu jechuudha. Jaarsa kiyya kunuunsa dheen jechuudha. Jaarsi guddii waan ta'eef jaarsi guddiidha waan ta'eef jaarsa kunuunsuufidha waan bitee dhufe kottaa laala. Waan bitee laalan sididha. Duraan dursa garuu nagaa waaqayyoon dura keessanii haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota fayyuu jaalala akkam jirtu nagaa keessanii ambaayee nagaa koo galata waaqa haa ta'u. Egaa mataa kootti waan dibadhe zayitiin dibadhe kana peestaalitti godhachuudha ni mafii mushkilii kanaafu qimamiidha kan isin agarsiisu. Jaarsi si jabbare qoonqoo jalan darbitu bara. Jaarsi qoonqoo mala. Jaarsa kunuunsuudha amma qimamiidha kuni naantee qimamii baay'ee tokko waddadee qimamii baay'ee waddadee siniin jedha. Qarafaan inni duratti birrii 30-40-50 illee ilaala kun qarafaadha. Gimmaasha isaan bitee birrii 500 dhugaa waaqa. Gimmaasha bitee birrii 500 argitanii qarafa. 500dha jechuudha waan nama ajaa'ibu. Qimamisa tokko qimamisa irra keessatti wantini naqan tokko irra keessa godhanii yeroo waxii hojjetanii xumuran. Isheen kun ruubiidha. Kun birrii 700 dhugaa waaqa laal 700. Saanuu maal jettanii kororimaa kan isa biyya keessatti oomishamu san kororimaa isa biyyaa san sheekan keessa namaan godhan qobaatti gurgurama kun qobaatti gurgurama jechuudha. Tokkoon isheen kun birrii 25. Tokkitti ishee birrii 25. Kiiloon isaa meeqanaan jedhe ruubii ishee meeqanaan jedhe wuddiinaan jedhe waan ta'e wuddiidha dhugaa waaqa. Innaa kun jechuun 800 jechuudha. Innaa isheen kun jechuudha walitti birrii 800 bitamte jechuudha dhugaa waaqa. Mee maalittu kana sina? Maal jettu sina? Waliigala isaa jechuudha. Siin agarsiisa mana isheen handaaka waan ta'e. Maaliif beektu? Maaliif kan hundumaa bitee seetanii erga kun naa bitameeti jedhee. Erga kun maashiniin kun bunan jedha. Wanti kun daakuu erga jiraan bitaan immoo maaliif qimamisa fataan godhu fedhee. Egeessanitti qal'aa dulfaatu. Kanatti gootee daakuu jira dhugaa waaqa. Nama jammaraa gisee loo itti agarsiisa. Yeroo jalqabaatti bitanne garuu waan kana dhugaa waaqa baay'ee ulfaatamaa inni. Torgitan kiiloo meeqa kan inni ta'u? Indee silaasin yaaddu kana kaargoo gochuu dhugaa waaqa kiiloo 5 ol mazzana kun kiiloo 5 ol ulfaata. Dhugaan siniin jedha bara. Indee si jammarisiini waa'uma abasuuda gurraatti biyya arabaatti bittanii galiira. Jira garuu abasuudni gurraachis biyya arabaa. Kammuunii dhabdi kammuunii isa adii dhabdi sitti moo abasuuda adiidha bara kammuunichi jira bara sitti kammuunichi kammuunii mata'ee jira bara kammuunii jedha. Isheeyyuu bittanii galiinaan jedhe an biyyuma namaatti waanuma tokko solloqqee tokko bittanii galiina. Ammas onlaayiniirra kana xalabdu sana xalabdu masin argamu hin xalabdu hin xala shaaniirra amaazoniirra yeroo biyya galtanii afa keenyaaf sin waggaa lamaan kana faa galtanii waggaa lamaan kana faa galtan amma jalqabdu sassaabu. Gariin faashinii isaarra darbaa gariin isinuu takka yookaan furritu takka yookaan hin qannastu walii namaan beekamu jechuudha. Namni yeruma sana ofitti safaree uffata bitatee gala biyya kana. Anuma sana dhaqee laallatee bitatee gala malee waggaa har'aaf hin bitu waggaa lamaan har'aafis hin bitu. Isin garuu waan akkasii dhiisa dhugaa waaqa birrii keessan kan fidu kanadha. Onlaayinii irraa shamatattan kana. Asseentanii shamatattu achi gaafa galtan isinitti baay'ata kiiloon gar maleedha maaliif waanuma arge waan hadiyyaa isinii kennamu jira waan ta'eef
yookaan mana madaamii keessa waan isheen hin barbaanne tokko baay'een jira. Madaamiin fakkii madaamuun yeroo baay'ee haara fidanii gidiim jedhanii shiilii isiin jedhu. Barbaadde fudhadhu barbaadde immoo namaan kenne jedhu. Waan gatamu ta'e immoo hin gatu. Isinaan banatsaa akkas akkasii guurtanii dhuftanii. Yaa tola waan ta'eef jechuudha. Birrii keessan garuu kana keessatti kan na dhibdan isin jechuudha. Eeggadde dhugaa waaqaa onlaayinii irra taa'ee waan ta'e xalabatuun argee waan xiqqaadha xuut maajaa dhugaa waaqa xuut maajaa xalabatuun argee xuut maajaan tokkitti meeqannam birrii 10 jette. Birrii 10 jechuun diraama 10 jechuudha. Diraama 10 kana yeroo gara Itoophiyaatti shallagamu meeqadha? Asii garuu xuut maajaan birrii 400 birrii 500 birrii Itoophiyaa jechuudha. Habiibti yeroo shallagamu meeqadha? Isti hirreegime. Achi immoo ati kana hundumaa kontiraata kee achi guurtee waan argite guurtee wanti immoo kaffalta jechuudha. Maqaan isaa maanni isaa kaargoo kaffaltaa maalii kaffaltaa asinaaftu tiraanspoortii nu asiif asii abeetti shaantaa kee lamaa fidattee ufteeyyuu tiraanspoortii isaa goran qabu. Taaksiidhaan naa deemtu yookaan kontiraata naa deemtu. Dhugaa waaqa. Ati fakkeenyaaf iddoo nu jirru kanaati boolee dhaquudhaaf antiniidhaan maal jedhamu warri nama geggeessan kun jechuudha. Waanuma ta'e jechuun raayidoonni kun birrii 5,000 si gaafatu. 5,000, 4,000, 3,000 akka konkolaataa sadarkaa qabu. Baay'ee guddiidha tiraanspoortiin jechuudha. Inni achi geessan garuu isiniif birrii 5 yoo isiniin jedhan birrii 5 biyya sana xinnoo isinitti fakkaatti. Asootoo dhufe garuu birrii meeqa? Birrii 10 yeroo isiniin jedhan birrii 10 biyya sana xinnoo isinitti fakkaata. Osoo asitti jijjiirame birrii meeqa? Akkanatti yaadaa malee kosiin bitiina midirishinoon bitiina laxxee harka duwwaa kee kottu gali abbaate. Isa booda iddoo barbaadde magaala keessa deemtee waan barbaadde bitatta. Feetu tokkoon bitatta, feetu fe'attee deemuu dandeessa. Sigale kan kaargoo hin qabne, kan hin cabee hin qabne, kan namni dhaqee kaargoo fuudhu har'a ganama bariidhaan dhaqee iftaan gadu warfaa eege. Maana gashee garuu nan tamalakkatu biyya Arabaatti duran gale. Garuu an sababa maashinii kanaattaniin isiniin jedhee jechuudha. Isin amma kana faa xalabdanii uftu. Kan juusii faa xalabdanii uftu isin. Kan juusiitti daakan faa sadii qabamtiin sadiin san isa faa xalabdanii dhuftu. As akka waan hin jirre kan bunaa faa xalabdanii dhuftu. Keeriin shaa'alla kana hundumaa ulfaata sanuu meeshaan dhagaadhaan ulfaata. Itti kaffalta. Tarimmoon beekamu cabuu danda'a kan ta'e. Kisaaramoo kisaarame. Awwaan hin beekuuf hin jedhan. Bara isa jalqaba gale tokko kan maashinii fijee dhufe dhugaa waaqa hin cabe. Hin cabe. An uffatumaa itti qallalee kaa'e garuu. Innaas wanti iyyisiisu balbala hojjetu maashiniitu iyya gidduutti nan bahee. Innaa hojii na dhaabsistee naganaan kana funaanee miicee isa kanas ho'isee daakaa Wamiisa sanas ganaa falfalee daaka garuu dubbii achiteedhanii kanaafiyyuu an dhugaa waaqan siniin jedha maashinichi ni kan juusii na baasa jechuudha sun na jalaa cabeera garuu wantiidhaan xaqallalee waan furdaadhaan xaqallalee nuti waan furdaadhaan xaqallalee achi akkamta ka cabeen beekon keessatti cabe asti cabetee oddoo sanatti cabee ofetee adoonno garuu gaafa galee banamu dhugaa waaqaa baqaqaadha kanatti jechuudha ni guddaan isaa keessanii guddaan sun akkanatti baqaqa kanaafuu kisaaraa jabduudha waan ta'eef ani waan an beekurraa singorsa gaasin garuu as seenaati xalabaa achi deemaati xalabaa deema xalabaa akka waan wayyaa abdanii biyyaa baatanii Itoophiyaanis ikkoo biyyoota garaagaraatiif itti uffata ofishii hin oomishtu kan isheen oomishtu immoo hin beekamu gaarmentii markaatoo jedhamee beekama kan biyya keessaa jedhamee beekamu sirriitti koodii qaba garuu isaa fiddii Turkiidhaa fiddii Dubaay fiddii Taayilaandii fiddii bakka biyyoota garaagaraa Ameerikaarraas kan dhufu jira uffatoonni jechuudha jiinsonni kanarraa fiddi malee dhamarratu kanaafuu biyyoonni kaanis akkanuma odduma kanaa fida waan ta'eef qaxxalii gali akkas meeqasin itti himnaasin amma immoo baasee taatan xalabuu lukkuu faa xalabdanii nyaattu sin lukkuu mana madaamii keessa hin jiru
lukkuu xalabdanii nyaattu sin lukkuu mana madaamii keessa hin jiru birrii kee qaaxxarte as keessa kaawwatte galtee biyya lukkuu birrii 4,000 dheerasuma biyya nyaattu wayi ijoollee keenya lukkuu tallaacha kee guuteeru birrii kee dhaambittee nyaata keer inshaalla hawaasi isin garuu lana garuu dhiisaa cafacafa akka barbaadanitti gaafa biyya galtan sinitti mul'atti. Kosii an keessaa guuree to argitanii rakkattan qulqulleessee kunuun kosiisaa jechuudha. Kosii dhugaa waaqa kosii kana hunda kana keessaan guuree sinii jedha. Fataa godhe akkattan bareecha beekani. Na kana nan ho'isa jechuudha. Kanatti naqee ho'isaa jechuudha gaa. Kun immoo qimamii kiyyasa sama kallashaa siniin jedha isa irra keessaatidha. Nabbaa birrii 800 kana jechuudha waanuma ammatti kana. Habishii sirriitti meera habishiin illee gimmaashan bitee 200 shirra kasadha baay'ee. Kana amma nan falfala jechuudha. Hunda isaa kana kanatti falfaleen kana kanatti falfaleen walumatti akkana caccabseen abiddan nan ho'isaa jechuudha. Gosa meeqa seetanii garbi qalaalii mi'eessu barqimamiin qimamiin baay'ee mi'eessa. Habishiinis baay'ee urgeessa. Inni kunillee baay'ee mi'eessa. Magaalatti ani hin beeku gaa namni badaa qimamii daakuu dhiiseera. Booddeetti saafe nama godhu warri qimamii daakan garuu baay'ee mi'aasin dhiisaasin akkuma duriitti qimamii daakkachuu wayya. Argitanii hunda isaa akkanatti walitti falfalee jechuudha. Baay'ee namoonni tokko maal godhu seetanii qarafaa qubaatti daakuu abasuu minaaminii maani kun korormaa qubaatti daakuu korormaa faranjii qubaatti daakuu heelii maal jedhu maal minaamin jedhu baay'ee as keessa garuu heeliin hin jiru. Isanii heeliin garuu qalaalii hin mi'eessu biyya Arabaatti asti garuu ittiin dabalamu. Isanii qubaatti daaka namni baay'een jechuudha. Sanachuun ati immoo adduma tokkotti daaktee yoo itti naqatte tokkumaa jechuudha beektaa. Bakka amma kana dhaqee nan ho'isaa jechuudha. Abiddarra nan dhuunfa. Argitanii akkasitti ho'isee jira jechuudha abiddarratti. Amma gaa ho'aasaa miti erga inni qabbanaa'eeti daakama malee maashinii nama jalaa dabalaasa. Sirriitti qabbanaa'u tokkoffaa yeroo qabbanaa'u gogaa ta'a beektu. Yeroo sirriitti qabbanaa'u gogaa kash jedha jechuudha. Waan naannoo kan abiddarratti itti ho'isamu akka inni gogaa ta'uufidha. Kunoonni kun immoo habishichi immoo akka kanatti bareedee jechuudha. Innis yeroo qorru erga qorree dilallaa'eetiin daakaa jechuudha jara lamaanuu. Kunootti maashinichi jechuudha argitanii milaan ciinsa baay'ee gurguddaadha. Look kanatu dura naaqoo qabbanaa'e kanaaf kanatti daakuufidha. Naasti hammam tura walumaan ilaalla. Dafee bulleessamoo duraan kanuma bunaattan daakaa ture duratti jechuudha. Kanuma bunaatti maashinii mo'aatti amma didnaan amma kana jiraan erga bitee mee walumaan ilaalla. Guddaadha baay'ee qabatas. Look nitti daakee dhugaa waaqa hayleenyaadha kun. Look akka ajaa'ibaatti daakee gar malee bulleessa jechuudha. Hingingishine garuu ganaan gingishaa dafee bulleessa. Kunoo abishii immoo keessaa naqee amma moosa kana itti daakuufi jechuudha. Ajaa'iba dhugaa waaqa. Maashaallah jedha malee baay'ee bulleessaa ariitiidhaan bulleessas nama rakkisu. Argitanii akkanatti qopheeffadhe jechuudha. Gingishee xumuree asiis kanas gingishee xumuree jira. Qodaa kotti naqadhaa jechuudha. Dhugaa rabbi fataa nama godha argitanii.